duraan dursee shamarran koo warqii wankoo na uffalcha. Siiniim naafiiko. Oyeeko. Ana maasuna tulfaata itti fakkaata. An gaafan ganama ribaa ka'u rafuuf isheen achi. Si wanna dhukkubuu natti fakkaata mata. Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show. Arras keessummaa haaraa keessummaa kabiraasini fuudhee dhufee jira. Akkuma beekamu gaa viidiyoo ilaallee adda reakshinii gogoona. Noga inni ija sodaata, ija kana sodaata. Baay'een ilaalinaani. Akkuma beekamu gaa viidiyoo ajaa'ibaati walitti deemnee jirra. Warreen chaanaalii kana ammoo haarawaa taatan maal godhan? Subscribe. Kabootan ugaa viidiyoo kanas like gochuudhaan akka jalqabdan kabajaan isin gaafanna. Akkuma beekamu Oromoo Show'n viidiyoo bareedaa amma xumuraatiin waliin tura. Hello Navi. Oyeeko. Maaliif tokko faan bee jettee na sobde? Yoo mana barumsaa siin jedhe gurbaa. Isa kam naan jettere gurbaa? Yeroo manatti galaa jedhanii nu gadhiisanii. Akkuma kana gaa ergasii mana barumsaatii gaa dhiifamnu namni dura ba'u hin jiru. Navi waan ansiin jedhu faallaa saanaa deebista. Bishaan. Ibidda. Samii. Lafa. Qaxalee taateetta mucaa cimaa. Mucaa lafaa. Xumure. Calqabeera. Xumureeran jedhe Naafi. Calqabeeran jedhe taare. Cufi bilbila saree. Panema adure. Oh my God! Sitile tanture mangarako osika dandai osanito omatu jakabe mangarako osika dandai osanito owanofito. Amma kuni ashuroo nyaatti akkan utaalla atu foon nyaatti anni jee qabeera ashuroo nyaattanii akkana ta'uun qabdan isin garee foon nyaatanii malee akkana Shuruudhaan akkasaatti xibseetu nyaatte immoo. Insobdenaan injerinaa malee obboleettii godursteetti laattaadhaan waa'ee sargii raanfadhu. Insobdenaan injerinaa malee obboleettii godursteetti laattaadhaan waa'ee sargii raanfadhu. raanfadhu. Gorsa baay'ee cimaa ta'eera irraa fudhataniitu jedhee yaada gorsa kana. Baay'ee tokko irraa gorsamtu. Gaaf tokko namiite jaalaltii dagutti dhaqeetani madde dhaddacheeraatti baallama nuu qabe abbaan dhaddachaati naafi isii kammoo nu eegaa walitti naa gargaarsan qabne ka ijaan nagartu tagaalee nadhoytee olii gannaan deemtu jaalala baananii akkanaaf dhiyaattu heerarra dhiyaatte haanaaf gaafatamtu himannoota kiyyaas laaltee heeramurtuun dubbiin tun ammaatti boola fadhiisuun taatu waraqaa waaminaa haasii barreeffamtu geessiitirra kaayekaa akkasii dhiyaattu jaan barbaadeetiin dhaqe bakka isiin jirtu waraqaarraan kaaye odoo isiin loltu ifa abdattee loltii waanaaf hin dhiyaattu yoo dhiyaachuu baatte immoo qeeyiroon haanaa qabdu qeeyiroodhaan qabamtee yemmuuniif dhiyaattu deebisaan sii kana wanni isiin jettu naa kafeete jeeftee kaanis maraachitu yoo ragaa qabaate aadamaan dhiyeeffatu jette gara diddi malee isiin numan beeytu meeqa ka ajjeeftee dhiiga isaa dhimtu ragaa dhiyeeffachuun natti ba'an qabdu hammaan dhiyeeffadhu immoo akkanaaf hidhamtu barbaadeetiin harka sadeen ragaadhaatis gammachuu fi rifaatuu yaadaas ide'eeti. Jarri kun sadeenuu jaallawwan isiiti waan arganaayi mannamuu qabriifiitiif heerarra dhiyaatan sadeen ragaadhaati hoggaa gaafataman waa'ee hojiisii kafeetees ni jeeftii kaanis ni maraachiti nu dhugaarraa may'uutu ni hojiisiiti jedhaniiti itti ragaa ba'a. Warri jaalalaan qabamtan kottaa hocaa dhagaa. Warri jaalalaan qabamtan hin beektuu kan akkamsi qabee beekama. Nama raffisu jedhanii. Utaalloon torbee tokko si qabee sitti taphachuu wayya. Utaalloon yeroo kanaa jechaadha. Ani hin beeku garuu jarri beekamu natti kan turan. Yaa bara fakkaatu. Narragaasiif baha kan akka kee hin jirtu rabbaanaaf si uume hunda kee tolchee
keessa keefi bifa kee walqixe bareeche jireenyi koo mari jireenyi dachiira si malee nan ta'u waa hundi waa mara ano humnan qabu waa takko sin godhu du'ee baduu sile ansini ranfadhu Albaqashim sagalee bareedaadha sagaleen akkanaas jira sagaleenis kan akkana bareedaanis jira isa kanammoo Si wanna dhukkubu natti fakkaata mataa fageeffachee jaalatti kee si toonatti machuusa saalfataafani waa hedduu dubbata agartuun kee walifuu bachaa wayaa walifuu bachaa wayaa walifuu tasaafaan banuudhaan isiisimmoo bareedaadha sagalichi bareedaadha garuu akka kaaruu sanaan qilleensa bahaa jira Ani jaalalli naqabeen beeku bakki. Si qabee si beeku akka bubbee ji'a sadaa. Naqaba garuu nama hundaatu naqaba malee amma ammatti kan nama tokko keessaa naqabeen beeku. Kanaafuu jaalalli si nama hundumarraa si qaba. Nama hundarraa naqaba. Kophaatti nama tokkorraa si qabeen beeku. Kophaatti nan qabu nama tokkorraa. Garuu fuulduratti ganaadha. Fuulduratti nama tokkorraa naqabuu hin danda'a gana. Ammaatti garuu namuma hundarraa hin qabne yaa. Jireenyaaf jechaadha fuulduratti irraa naqaba jireenyaaf nama tokko jechaadha. Jettee yaada. Akkasii ta'e. Sana akka bubbee ji'a sadaas akkasii godhu abdiin qaba. Haa ta'u akka erga jettan. Wallee buzuna dirribsaa. Namni akkanaas jira sinii galee nama hariirraa jaalallee. Kanuma argite sitti bareedaa jechaadha. Karaa irratti argitus. Duraan dursee shamarran koo warqiiwwan koo na uffalcha. I'm so sorry. Maaliif jennaan baay'ee na dabbare waan ta'eef. Na dabbare bakka uff jedheetuma na dabbare baay'ee tokko bakka maal jedhee isinitti himu. Keessattuu shamarran abbaa manaa qabdan. Warri feemesii taatan. Uummanni isin jala deemee fooloo isin godhee feemesii isin godhee aduu isin viidiyoo hojjetan laayikii isinitti roobsu. Garuu wanti isin gootan keessa nam tokko wanti isin gootan nama dabbara. Fakkeenyaaf harmi ala jira. Sa'aatii tokko keessatti nama 50,000tu ilaalaa oola. Galgala deebisee abbaan manaa ilaalaa bula. Waan akkanaa kanarraa maaloo dhiisaa yaa shamarran koo. Yaa abbaa manaa kan jedhamtee haadha manaa of jalaa qabdu atis. Asiidhaan alatti maalumaadhaaf harmi isheedha namni 50,000 sa'aatii tokkotti ilaala. Maaliif itti shaffanadhu jettuuni? Yoo qalbiin ishiitillee ala garmaamuu feete ati immoo shaffansiisuuf uffadhu jedhiin gorsiin. Abbaa manaa jechuun haati manaa yoo dogoggorarra jiraatte dogoggorarraa kan nama deebisu. Abbaan manaa bara kanaa immoo haadha manaa isaa dogoggorarraa deebisuu dhiisiti dogoggoratti itti dhiibu. Wajjiniin viidiyoo dalaga harma ishii akkana badhee goote haa jedhee afaan banee kan na laala koottaa na nyaadhaa jedhu. Maaloo shaffanadhu yaa shamarran koo. Maaloo please yoon balleesse immoo dhiifama. I'm sorry maaliif jennaan na dabbare waan akkanaa. Balleessine baay'ee gorsa baay'ee guddaa ta'edha garuu warreen fuudhan qofa osoo hin ta'in inni fuunetti danataadha amma. Maaliif miidiyaa irratti yeroo baay'ee gizee akkana hojjetaa deemtan gara fuulduraatti maal ta'a beektu amanaa dhabuutti deemtu sinii galee dubartoonni. Dhiirotni yoo maal ta'anis hin dhabanu sinii galee dhiira gorsa baay'ee guddaa ta'edha yoo irraa fudhattaniif. Afar samarraa. Katauko. Apa nama kuubse akka maskootiidhaan nama baasa. Laala baay'ee cimaa oduun jira hamiin jira baay'ee. Viidiyoon keenya har'aa waa'ee jaalalaatti caala maaliif nama jaalalaan miidhameeti na bira jira waan ta'eef. Sanar hoduu fi saamiyyuu dhiyeessa garuu maaltu natti ulfaata itti fakkaata. An gaafan ganama ribaa ka'u rafuuf isheen achiiti. Anamma ganama ka'ee haasa'uuf kana enerjiin koo guutuudha si galee taasisuun barbaada. Isheen immoo hojii ooltee dadhabdee rafuuf wal bira darba akkaataa haasaa keenya. Asiiti gaafa ishee yeroo argattu ana si waraabbii irra hin jiratu. Gaafan immoo yeroo qabu galgala manatti galee taasisuuf heduu hojii galti isheen.
والبرا دفتين جيسو ميركي واليوبت وانتو كتكم مجالا لكيستي حاسانا لو أول يوبت تجرمتي ري فول ما ولي لالتي so inni faayerootti waan akkasii dhabbachaa jiruu fi baay'ee ulfaata ture waggaa 3 akkasitti dabarsine. Jaalalala dhiiratti moo dubartiitti cime? Ammatti jira dhibba keessaati. Dhiiratti cime. Dhiiratti cime. Durbii nobsituudha. Waan natti cime. Nobsitti cime baay'ee ulfaata. Namoonni baay'een jireenyi isaanii akkasidha baay'inaan tokko biyya alaa tokko biyya keessaa yookiin biyyuma alaa iddoo garaagaraa jiru kana keessatti dhaamsa akkamii dabarsitu mee amma jaalalli kun itti fufee bultii gara bultiitti ijaaramee gara jireenyaatti darbuu fi maal gochuu qabamee namni kaappilii yookiin namni wal jaalate tokko. Galatooma carraa kana nyaataniif yaa ani baay'ee ma wal hubachuu baay'ee ma waliif yaadu baay'ee ma an akka amantii dhuunfaa kootiitti namni uumaa isaa wajjin hariiroo gaarii qabu nama wajjin hariiroo uumuun itti ulfaata jedhee yaadu. Viidiyoo baay'ee tokko namatti toludha. Viidiyoo gorsa baay'ee guddaa qabuu fi qoosaa baay'ee namatti tolu qabu ture. Viidiyoo adda akkamitti ilaaltaniitu isinis koomentii irra nuuf kaa'aa viidiyoon adda akkam ture? Bareedaa ture. Bareedaa ture. Nun jedheera. Viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata amma viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oroo Show. Bye.